jeda anolen sabasaf lammi ko rakkate ninta biasa lammi ko rakkate ninta biasa anole 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 aboti kabenya biyala bigesa nuuf gargaara lammi kabeenyi fixeensa anolee jabeessa nuuf gargaara lammi kabeenyi fixeensa anolee jabeessa gargaaraatiin ture inni saba isa lungosa baata'e saba isaatiif ibsa garuu taa'ee jabra na gargaara jedha kabeenyi fixeensa na gargaara jedha kabeenyi fixeensa anolee 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 nuuf qorsaa lammii koo imimmaan harmeedha bira nuuf dhaabbadha jaarsaaf dargaggeessaan bira nuuf dhaabbadha jaarsaaf dargaggeessaan warri nu deeggartan qaamaaf qalbii qarshii fayyaa nuuf qabaadha sinaa jiraachisu jireenya kananii sinaa jiraachisu jireenya kananii anolee 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 lammi lammi fadu nurraa dhabuka balaabee lammalu nurraa dhabuka balaabee lammalu utatee ka'eera anoleen sabasa lammi koo rakkateef nintaa fi aarsa lammi koo rakkateef nintaa fi aarsa abbootiin qabeenya biyya lafii keessa nuuf gargaara lammi kabeenyi fixeensa anolee jabeessa nuuf gargaara lammi kabeenyi fixeensa anolee jabeessa gargaaraatiin ture inni saba isa dungosa baata'e saba isaatiif ibsa garuu taa'ee jarra na gargaara jedha kabeenyi fixeensa na gargaara jedha kabeenyi fixeensa nuuf qorsaa lammii koo imimmaan harmeedha bira nuuf dhaabbadha jaarsaaf dargaggeessaan bira nuuf dhaabbadha jaarsaaf dargaggeessaan warri nu deeggartan qaamaaf qalbii qarshii fayyaa nuuf qabaadha sinaa jiraachisu jireenya kananii sinaa jiraachisu jireenya kananii sinaa jiraachisu jireenya kananii anolee 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 jaanii xumuranii guddaa galatoomaa jennaan obboleen keenyaan dhaabbanni wal gargaarsa anolee sagantaa kana fakkaatu bifa kanaan qopheessuu isaatiif guddaa dhaabbata keenyaan guddaa galatoomii warra faaruu kana nu dhiyeessan guddaa galateeffannaa si'a tokko amine nu kennaafime. Abbootiin qabeenyaa biyya keessaaf alaa hawaasa gargaaraa qabeenyi fixeensaa jedhaa turanii kanaaf irra deebinee ammas guddaa galateeffannaa hawaasa rakkatee hawaasa beela'ee hawaasa rakkoon waan sababa rakkootiin waan qabatu dhabe daa'ima isaa ijoollee isaa loon isaa lafa isaa sababa rakkinaatii waan godhu dhabe rakkoon kunii dhiibbaa akkamii geessisaa miidhaan hawaasni rakkachuudha miidhaan hawaasni beela'uudha miidhaan
hawaasni dheebochuudha nu warran beelayin irrammoo dhiibbaa akkamii geessisaa waan jedhu ispeeshaalistii wal'aansa keessoo gabaabinaan dhimma kanarratti as ba'anii haasaa gabaabaa nu taasisanii. Doktora keenya Doktor Turee Jamaaloo gara waltajjiitti isin affeerraa hamileedhaan akka nu affeertan. Hamilee. Doktorri yaala fayyaa qofaa miti hawaasa gargaaruun illee dirqama kenna jechuudhaan warra dhaabbata tola ooltummaa aanolee hundeessan keessaa tokko hamileedhaan. Dursa maqaan koo akkuma isaan jiranii haakima ispeeshaalistii dhibee keessoo miti baqaqsanii yaaluti. Duraan dursee irra deebiidhaan kabajamtoota keessummoota keenya abbootii amantaa, abbootii gadaa, jaarsolee biyyaa hundi keessanuu baga nagaan dhuftan kabaja guddatu isiniin mala. Iyyannaa lammii keessaniitiif birmachuu keessaniif kabaja isiniin mala jechuun barbaada. Itti aanee rakkoon yeroo garaagaraatti sababa beelatiin uummata keenya qunnamaa jiru kuni dhiibbaan inni hawaasa irratti fidu akka dhuunfattillee namoota rakkoo kanaan miidhaman irratti fidu maali wanti jedhu waan tokko waliin hubachuuf yaalla gabaabsineeti. Akkuma beekamu biyyi keenya yeroo garaagaraatti balaalee uumamaatiin kan akka gogiinsaa, lolaa, dhibeelee daddarboo kan akka COVID-19 isa jedhamu weerara hawaannisaatiin yeroo hedduu hin miidhamti. Ammallee bakki itti miidhamaa jirtu jira jechuudha. Akkasumas balaalee namtochee kan akka waraana fi waldhabbii garaagaraatiin yeroo garaagaraatti ni miidhamti. Balaalee uumamaa kana keessaa sababa gogiinsaa qofa waggoottan 40 darban kana keessatti bara kana keessa kan uumame balaa gogiinsaa hamaa Afrikaa bahaatitti uumame. Itoophiyaa keessatti beeladoonni gara miliyoona 3 akka dhumaniif sababa ta'eera. Sababa kanaan namoonni miliyoona 4.5 qabeenya fi qe'ee isaaniirraa buqqaanii namoonni miliyoona 20 rakkoo beelatiif saaxilamanii jiru. Isaan kana keessaa parsantaan 60 haadholii fi daa'imman. Balaawwan namtochee keessaa inni guddaan biyya keenyatti rakkoo buqqa'iinaa fi beelatiif sababa ta'e waraana akka biyyattii keenya beekamaadha. Sadarkaa diinagdeesii beekamaadha. Kanumaan wal qabatee iddoo hedduutti namoonni jireenya isaanii guyyaa guyyaa gargaarsa seeftineetiidhaan gaggeessaa jiru. Fakkeenyaaf guddina Arsii qofa namoota gara 30,000 jireenya isaanii seeftineetiidhaan kan gaggeessaa jiran. Rakkooleen namtochee fi rakkoolee uumamaa kun immoo yoo irratti dabalaman akkuma cittoo irratti faantoo jedhamu san rakkoolee keenya caalatti hammeessu jechuudha. Kabajamtoota keessummoota keenya rakkooleen hanqina nyaataa yeroo dheeraa fi beelan dhufan baay'ee walxaxoodha. Rakkoo beela yeroo takka qofaatii miti rakkoo yeroo gabaaballee akkasumas rakkoo yeroo dheeraa akka dhuunfattii fi hawaasa irratti illee qabu. Rakkoolee xiinsammuu fayyaa garaagaraa akkasumas hiyyummaa dhalootarraa gara dhalootatti akka darbuuf sababa ta'u. Qorannoowwan garaagaraa akka agarsiisanitti daa'imman beela fi hanqina nyaataa yeroo dheeraadhaan hubaman guddinni qaamaa fi sammuu isaanii ni xiqqaata. Dandeettiin dhibee ofirraa ittisuu isaanii kan hir'atuu fi akkasumas dhibeelee qancaraa garaagaraatiif saaxilamu kan akka dhibee sukkaaraa, dhibee asmii, dhibee onneetiif sababa ta'u jechuudha. Sadarkaa ga'eessummaatti yeroo guddatan dubartoota yoo ta'an daa'imman ulfaatinni qaamaa isaanii hamma barbaachisuu gadi ta'e
da'uu akkasumas da'umsa irratti hin dadhabee yeroo baay'ee amma da'uu dadhabdee akkasidee operaasiyoon hin deette yeroo jedhu jira keessattuu biyya keenya keessatti isa obstructive labor jennuun waan akkasii saniif saaxilamu akkasumas dhibeelee garaagaraatiin hubamuu danda'u jechuudha. Daa'imman warra dhiiraa yommuu ta'an dhibeelee qancaraa reefu jedhisaniif akkasumas isaanillee saaxilamuudha. Qaamni isaanillee cimina kan hin qabnee fi hojii bu'a qabeessa jireenya isaanii jijjiiruu danda'u hojjechuu hin danda'an. Kanaaf irra caalaan namoonni rakkoo beelaa kanaan hubatan namoota jireenya qonnaan yookaan horsiisee bulaatiin warroota jiraatanii akkasumas jiruu isaanii jijjiiruuf oomisha gahaa oomishuudhaaf sanyii hanqina sanyii filatamaatiin yookaan meeshaalee ittiin tajaajilaman yookaan immoo hanqina xaawwatiin yeroo itti aanullee oomisha gahaa oomishachuu hin danda'an jechuudha. Tokkoffaa humni isaanii dadhabaadha. Duumaayyuu humna qabanii lammaffaa ittumaan hojjechuu dhufuu dhiyeessiiwwan gahaa kana qaban. Kanaaf guddinni sammuu isaanis waan miidhamuuf mana barnootattis bu'aa quubsaa fiduu hin danda'an. Dadhabina qaamaa fi sammuu waan qabaniif hiyyummaa mo'achuuf wallaansoo jireenyaa godhamu keessatti mo'amoo ta'u. Hedduun namoota rakkoo beelatiif saaxilamanii qonnaan bultoota fi horsiisee bultoota akkuma isiniin jedhe. Kanaaf oomisha irratti illee dadhabina waan jiraatuuf kunis maraamartoo hiyyummaa waggaa keessan hin baane keessatti nama gata jechuudha. Akka maatittis akka biyyattis rakkoo guddaa fida jechuudha. Beelli yeroo tokko nutis rakkoo akka biyyatti harkaan qabu kana bu'uureffachuudhaan hiriyoota keenya waliin mari'annee dhaabbata reefu isinii himamaa ture. Dhaabbata tola ooltummaa aanolee kana booruma heeraa eeggateen akka federaalaatti bu'uureessinee boordiidhaan akka hoogganamu godhamee yeroo ammaa hojiitti galuuf isin beeksisaa jirra. Dhaabbanni kun dhaabbata siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'e bu'aaf kan ijaarame yookaan non-profit organization kan jedhamuu fi loogii tokko malee namummaa isaatiin gargaaruuf kan ijaaramedha. Dhaabbanni tun yoo jabaatte kaayyoo lama qabdi. Yoo jabaatteef kaayyoo yeroo gabaabatee fi kan yeroo dheeratti akkuma ibsamaatiin ture. Kaayyoon yeroo gabaabduu amma rakkoo daa'imman teenna harkaa qabu isa beelaa kana haga dandeenyeen waan dandeenyeen gargaarudha. Isa emergency support isa jennu jechuudha. Inni biraan mootu daa'imman barnoota irra akka hin cinne kan barnoota seeniin akka seenanii barnoota isaanii hordofan deeggarsa meeshaalee barnootaa garaagaraa godhuu fi gargaarsa qorichaa godhuu fi kaayyoo yeroo dheeraa yoo danda'ame mootummaadhaan cinatti bu'uuraalee misoomaa deeggarsa garaagaraa godhuu kan buufatoota fayyaa mana barnootaa kana fakkaatan humni yoo danda'ame immoo hamma ijaarutti deemuudhaaf kaayyoo dheeraa qabaa jechuudha. Kanaaf akka waliigalatti dhaabbanni tola ooltummaa naatolii dhaabbata keessanii gammachuun guddoon waan fudhannu osoo hin taane waan kenninu argamti. Kophaa keenya waa xiqqoo hojjanna waliin waa guddoo hojjanna. Qunceen wal gargaartee arba hiiti jedhan. Dhaabbanni tola ooltummaa aanolee dhaabbata keessanii isinumaaf isiniin ijaarame waan ta'eef nurraa fudhachuun akka ittiin wal gargaartan kabajaan isin gaafannaa galatooma. Dr. Ture Jamalo guddaa galateeffannaa ispeeshaalistii baqaqsanii yaaluuti waan isaan dhaamanii waan isaan nutti himan keessaa gargaarsa namoomaa gargaarsa bu'uuraalee misoomaa qofaa miti gama yaala fayyaatilleen hawaasa kennaa gargaaruu fi bira dhaabbachuuf kaayyoo guddaadha qabnaa. Kanaaf
hirmaannaa keessaniif gargaarsa keessan barbaannaa nu bira dhaabbadhaa nu waliin hojjedhaadha dhaabnissi isaanii. Dhaabbanni tola ooltummaa aannolee akkuma isiniin reefuu waadaa gallee loogoon dhaabbata tola ooltummaa aannolee hiikaan isaa maali kan jedhu sagantaa takka booda